Yeroon akka qilleensaati. Didichee dhufaa, didichee darba. You don't have any control over tomorrow. You don't have any control over yesterday. But you have control over now. Barreeffadhaa isa kana. You have no control over yesterday. It is gone. Darbeera. Waan fedhe goote jijjiiruu hin dandeessu kaleessa. You have no control over tomorrow. Bor angoof aboo irratti hin qabdu. You have total control over now. Amma garuu aboo qabda. Sa'aatiin kun, daqiiqaan kun, guyyaan kun murtee keetii fi aangoo kee jala jira. Sababii kanaatiif inni kaleessaa darbe waa tokko irratti gochuu hin dandeessu. Inni borii dhufuu dhiisuus danda'a. Har'a galgala wanta ta'ee bulu hin beektu. Isa har'aa garuu akka guyyaa kee isa dhumaatti itti waa'ee ba'idha. Use it like your last moment. Use it as your last moment jechuun waan ittiin namni bor yoo ati duute si yaadatu godhi. Yoo bor duute namni akkamittiin na yaadata jedhi jechaa yaadi yeroo hundumaa. Maaliin yaadataman bor yoon du'e. Bor yoon du'e. Boroon asin jiru ta'e. Namni akkamittiin na yaadata. Maatiin koo akkamittiin na yaadata. Biyya akkamittiin na yaadata. Isa kaleessa gochuu hin dandeessu darbeera. Bor gochuu hin dandeessu hin beektu. Har'a garuu gochuu dandeessa. So use today to the best of your ability. Time management. Kanaaf guyyaa yeroo Waaqayyo siif kenne caccabsii hiriiti. Isa kan Waaqayyo, isa kan maatii, isa kan dhuunfaa, isa kan hojii, isa kan mootummaa, isa kan biyyaa, isa kan ollaa, isa kan nagadaa caccabsiiti yeroo sanatti sirriitti itti waa'ee ba'i. Waan tokkoon isinitti hima. If you serve time properly, there is nothing and no company and no organization that pays you like time. Baay'ee kan isin dinqu har'a kaatanii billionaire yoo taatan mootummaan gooftaa keessan hin ta'u, hiyyumni gooftaa keessan hin ta'u, gooftaan billionaireotaa yeroo isaanii duwwaadha. You are a slave of your time. The only power over your independence is time. Sooressi billionaire ta'e kan inni sodaatu waan tokkitti duwwaadha. Waan an qabu kanatuun hin nyaatinan du'aa laata. Ituun ittiin hin hojjetinan du'aa laata. So Bill Gatesinis gaafadhu, Warren Buffettinis gaafadhu, Oliko Dangotes gaafadhu, abbaa fedhe gaafadhu. Wanti ati qabdu keessaa the most expensive thing maalidha jettee yoo gaafatteen time siin jedha. The most expensive thing. In Africa, the most expensive thing that we waste is time. Hiyyuma keessaa kan namoonni hin baaneef it is time management. Hiyyuma keessaa ba'uudhaaf akkaataa nu itti taayimii keenyatti waa'ee baanutu murteessaadha. Namni tokko hojiirra taa'ee alaqaasaaf gamaaf gamana ilaalee boqotaa, qeensa isaa qorataa, intarneetii ilaalaa, feesbuukii kana dubbisaa, waan akkasii dubbisaa, waan organizationii sana miidhetti fakkaata. You are wasting your own life. Jireenya mataa keetiitu balleessaa jirta. Namni dorgommiinsaa yeroo isaatii wajjiniin your time is your irreplaceable treasure. Warqeen kun yoo si jalaa badee bitatta. Kootiin kun yoo dhume hin bitatta. Kophee kana hin jijjiirratta. Konkolaataan hin dhufaa hin deema. Horiin hin dhufaa hin deema. Kanati irreplaceable ta'e is your time. 2012 fixaa jirta.
2019 fixaa jirta 2020 itti galaa jirta. How are you going to use your time? This is your time. This is your moment. Yeroo sii fide, yeroo sii kenne, carraa sii kenne. Carrattii kana, taayimii kana attam goonaadha. Good. Inni kun isa guddaadha. Value driven life. Value driven life. Value driven life. Inni jedhamu waan bu'aa qabuuf waan bu'aa hin qabne gargar baasi. Waan galii siin finne irratti yeroo baay'een balleessin. Bu'aa wallaa keessanitti dammaqi ishee kana irratti jedhaani. Waan bu'aa siin finne jedhame. Waan bu'aa siin finne irratti yeroo keen balleessin. Bu'aa attamittiin ilaalta. Bu'aan koo maa inni? Inni jedhu addunyaan egaa addunyaan biyyi lafaa kun wanti inni ittiin bu'aa madaalu keessaa inni tokko galiidha, maallaqa. You have to monetize every activity. Wanti ati hojjettu maallaqattiin jijjiiramu yoo ta'e, in one way or the other, it's a waste of resource and it's a waste of time. Monetize every activity. Life is a business. Jireenyi akka businessiti. Jireenyi akka nagadaati. Anatu jedhe miti. Macaafa qulqulluun isin jedha. Saayinsiin isin jedha. Gaafa deemu gooftaansaa makliitii kenneefi deeme gaafa deebi'u bu'aa irraa eegaa inni jedhu life is a business. Barreen gaddaa hiyyeessa, baranas hiyyeessa, waggaa dhufus hiyyeessa taanaan there is something wrong jechuudha. There is something wrong jechuudha. Cyclii sana keessaa ba'uudha. Cyclii sana keessaa cabsanii ba'uudhaaf value driven life jiraachuutu nurra jira. Waan galiin naaf hin finne, waan qabeenya koof, beekumsa koof, nagaa koof, fayyina koof, maqaa koof, hojii kootiif value hin daballe activity koo keessaa balleessuutu narra jiraadha. Balleessuutu narra jiraadha. I am important. Yoo jette, I am important. Sila Dennis Blevins coachii kootii siniin jedheera. Torbanitti ji'atti si'a lama naaf bilbila. Daqiiqaa 30. Daqiiqaa 30 bilbiluudhaaf $250. Naa bilbilee manaa wajjiniin haasa'uudhaaf attam jirta? Attam hojiin kee? Attam goote akeeka keessan? Viizinii kee galmaan ga'aa jirta? Sasa jette eegaa jirta? Coach na gochuudhaaf isa kan akkasitti yoo fooyyessite gaariidha. Waan akkasii yoo dubbifte gaariidha. Hin cufe. Itti fufuu barbaaddaa jedha. Yoo itti fufnee maaltu itti dabala? Anatu miidhama itti fufuu barbaaddaa? Lakkii gooftaa ko. Conflict resolution Ameerikaa keessaa yeroo conflict resolution hin jiru jaarsummaanis horiidhaani. Amma yommuu wal lolan charchii faa keessa charchii faranjootaa faa baay'ee keessa yeroo isaan wal lolan nu hidhannee jaarsatti erginee araarsuudhaaf kadhataan oolu. Jirru warri araarsan conflict resolution experts. Hin dhufuu sa'aatiitti 500. Dafanii araaramu baay'ee kan isin dhibu. Conflict is expensive. Peace is cheap. Conflict is expensive. Asii jaarsolii itti dhaqxaa, kana kadhataa ooltaa, sana kadhataa ooltaa, hin araaramu. Maaliif? Tola jaarsummaan. Tola waan ta'eef maa araaramat akkasi gabbarsiisee, eenyummaa isaa mul'isee, of tuulee, soba isaas, dhugaa isaas waliin makee si rakkisaa oola. Hin kaffaltaa. Hin dhufee taa'a baay'ee gaarii kontiraata farramnaa araara dubbannaa ati walakkaa kaffaltaa kuma kaffaltu si'a lama wal geenyaa sadaffaa hin barbaaddu taanaan itti fufuu dandeenyaa attami dubbiinsaa akkisuma tokkoffaatti araaramnaa jedhu.
Value driven life. Malif kanangotu tanan namni taa'ee si araarsu hin jiru. Nobody has the time. Jaarsummaa taa'ee gamaaf gamana gidduu deemee kan si araarsuudhaaf yeroo qabu hin jiru. Kanaaf jaarsa horii keetiin barbaada. Because everybody hojii isaaniif dandeetti isaanii horiitti geeddaraniiru. Monetize godhaniiru. Namni shaayii danfisuu danda'u kaffaltee irraa bitatta. Namni biddeen toshuu danda'u kaffaltee irraa bitatta. Nama uffata dizaayin godhu kaffaltee irraa bitatta. Nama qoricha beeku nama gorsa beeku kaffaltee, nama lallaba beeku ana Austraaliyaa gaafan naqee attamii meeqa kaffalchiifta lallaba tokkotti naan jedhan. Lakki biyya keenyaa kaffalchiisnee lallabnu akkasumatti tolaa jedhan. Sooressa na se'an. Lakki kun cimaa sooressatu dhufe kun waggaa 10 dura. Tola naan jedhan. Tola. Edaa isaan magaalaa 21 irratti qopheessan. Magaalaa irratti tikeeta gurguru konferansii irratti. Kan isaan sassaaban magaalaa 21 irratti $165 ol sassaaban. Anoo maalanitti hin jedhe gaafan jalqabe meeqa kaffalchiista? Homaa. Meeqa naa kennan? Homaa. Lallabas kaffalchiisnee halallabnuu jechuu koo miti. Akka biyya isaatti, akka aadaa isaatti. Kanaafi maaliin angaleessa dur biyya kana ምግብ ለስራ jedhan hojjedhee buddeen nyaadhee mana kootti gale jechuudha. ምግብ ለስራ hojjedhee hin gale. Monetize, you are important. I am important jedhame. My skill is important jedha. My time is important. Yoo akkasitti of fudhatte si bilbiluudhaaf si kaffala namni. Gorsa kee barbaachuudhaaf si kaffala. Accountant taanaan, physician taanaan, hakimii taanaan, professora taanaan, advisor taanaan, naggaadee taanaan, everything you do, everything you have has to be monetized. Value added life. One value siin finne balleessi jireenya kee keessaa, balleessi yeroo kee keessaa. One value siin finne. If it doesn't add value, yoo horii siin fidu ta'e beekuma sii fiduutu irra jira. Yoo beekuma siin fidu ta'e gammachuu tokko sii fiduutu irra jira. Yoo gammachuu siin fidu ta'e waa hariiroo kee cimsuutu irra jira. Kana hundumaa keessaa hin fidu. It's just waste yoo ta'e duu jalqabdeetta jechuudha. It is the beginning of dying. In leadership, value added life. Shanafa. Sadiitu na taafee sana booddee gaaffii gaggabaabduu na gaafattu sa'aatii 4 irratti hin cufnaa jechuudha. Inni shanaffaan it is one of the biggest. Develop work ethics. Aadaa hojii. Work ethics. Aadaa hojii jabeessuu. Hojii. Oduu gadeedha. Hojii gaariidha. Hojjechuu, ganama hojjechuu, guyyaa hojjechuu, galgala hojjechuu, hojii. Work ethics. Awurooppaa kan jijjiireedha. Sociologistiin Max Weber jedhamu. Max Weber maal jedha? The Protestant work ethics. Work ethics kan European and Western capitalism fide, it is the Protestant work ethics. Max Weber. Yeroo hojjetu waan sadiin kana irratti dubbachuu barbaada naa barreessaa. Tokkoffaa ilaalcha hojiidhaaf qabnu jijjiiruu. Ilaalcha hojiidhaaf qabnu jijjiiruu. Hojii xiqqaa, hojii guddaa wanti jedhamu hin jiru.
hojii guddaa hojii xiqqaa wanti jedhamu hin jiru hundumtuu hojiidha kanaaf ilaalcha hojiidhaaf qabnu jijjiiruu yeroo jennu hojiidhaaf ulfina qabaachuudha hojiidhaaf ulfina qabaachuu lammaffaa dandeettii hojii fooyyeffachuu develop your skill every day dandeettii hojii keenya fooyyeffataa adeemu sadaffaa waan hojiirraa yaada keenya hatu ofirraa fageessu avoiding distraction yaada keenya waan hojiirraa hatu fageessu discipline isa jennu dhaga work discipline baay'ee gaarii waan sadii jenne ilaalcha hojii perspective work perspective keenya jijjiiru lammaffaa skill work skill kenya fooyyessu developing work skill sadaffaa immoo avoiding distractions task distractions warra hojiirraa nu jeeqan avoid gochuu task distraction kuni yeroo baay'ee distracting factors hojjetaa mootummaa yoo taane hojjetaa mootummaa taane biiroo keenya yeroo seennu waan itti gaafatamnu sanaa hojjechuudhaaf distracting factors amma in the 21st century the most distracted generation jedhama the most distracted generation maaliif 21st century keessatti especially technology focus span of focus keenya balleesseera span of focus inni jedhamu namni tokko hamma concentration time insa murtaadha hamma tokko danda'e way tokko ilaala way tokko hojjeta sana booddee hin dadhaba dur namoonni macaafa yeroo dheeraadhaaf dubbisuu barreessuus hojjechuus qotuus dagaduus danda'u amma technologyin intrude waan nu godhee fi waan baay'ee distract nu godha keessumaa immoo amma the younger African generation is becoming the most distracted generation because leapfrog gone technology warri kan technology hunduma ishee muuxataa hojjetaa fooyyessaa bitaa gurguraa as ga'an nu garuu utuun hojjetin utuun irratti rakkatin asumaa kaanee bitannee kiisii keenya keessa ga'anne leapfrog gone waan itti gallee fi it is a fancy thing for us one by yeroo keenya nu jala hataa jira distraction technology distraction lammaffaa immoo unstable political climate in political climate in Ethiopia fi Africa keessumaa waggoottan 50 darbanii fi unstable yoom jijjiirama yoom dhukaa yoom hidhama yoom hiikama yoom sun ta'a yoom kun ta'a borsanat ta'a radio maal dubbate television gaazexaan maal jedhe awaajiin maal jedhe abiyootiin maal jedhe distract political climate in Kenyas distractive waan ta'eef baqataa bir'ataa waan jiraatuu fi hojjechuudhaaf hin dandeenye inni kunis factory tokko unstable circumstance community tokko stable corner uummachuudhaaf stable mindset uummachuudhaaf siya tokko stable climate sphere of domain kenya cimsachuu sphere of domain barreeffadhaa ishee kana nan ibsa sphere of domain sphere of domain inni jedhu jireenya kootiif an obbo Tolosaan jedhama yoon ta'e mana kana keessa adde ayyaantuun jedhama yoon ta'e mana kana keessa jireenya kootiif itti gaafatamaan waaqaa gaditti anaa jedhee of lakkaa'utu irra jira I have my sphere of domain sphere of domain in kuni anasan dhaabadha circling kun kan ani bulchu kan ani bitu kan ani irratti aangoo qabu nan qabaayedha sphere of domain Amaga waan lamantu nu rakkisan nun Afrikaa tokkoffaani aadaan keenya individual sphere of domain caala collective sphere of domain itti amana innis maa inni waliif kan walii keessumaa amma afaan Oromoo keessatti Looreet Tsaggaayeen isa kana hin dubbatu walee walwal walloo
wallagga walmara walanchitti wallo wal inni jedhu ka wallo hamma wallaggaatti inni jedhu wal inni jedhu tokkummaa isa jedhudha gaariidha inni collective sphere of domain garuu individual sphere of domain ini kanati bittuuf kanati bushituuf kanati irratti mootu isa kami kankee innati bittu abbaan fedhe lixee ba'uu kan hin dandeenye dhiifama gaabiyyan keessa waggaa 20 wayi jiraadhe Ameerikaa waan ta'eefan fakkeenya isaa isinitti baay'isee American dream kan jedhamu jira every American namni Ameerikaa abjuun ni qabu jireenya isaa keessa tokkoffaan lafa mataa isaatii fi mana mataa isaatii qabaachuu Ameerikaaniin hunduma nama miliyoona 100 jira hundumtuu kan mataa isaatii my domain lafa koof mana koo'edha lammaffaa haadha manaaf ijoollee godhachuu sadaffaa hojii mataa isaatii kan dhuunfaa isaatii kan qabeenya isaatii horachuu kana sadan mana mataa kootiif lafa mataa koo haadha manaa kootii fi ijoollee koo hojii kootii fi qabeenya koo isa kana sadan immoo maalinaan eeggadhaa'edha qawwee koo kanaaf addunyaa kanarraa akka Ameerikaa biyyi hidhatee jiru hin jiru horii qabaadhu malee barba taankii bitattee dhaabbachuu namni si dhoowwu hin jiru balbala kee qawwee koo kana booddee dallaan hin jiru biyya Ameerikaa namni dallaan qabu akka biyya kanaa dallaa achi hin ga'ee hin jiraatu nama qawwee qabu dallaa maalitti godhama haati manaa qawwee kan mataa ishee qabdi abbaan manaa kan mataa isaa qaba mucaan hangafti kan mataa ishee qabdi quxusuun kan mataa isaa qaba maal jedhagaa qeen kun kan kooti waan jedhuufi balbalarra achi barreessa qeekoo keessa miilla dhaabuun hin eeyyamamuu jedha balbala isaarra mootiin qee kanaa eewu jechuudha ana jechuudha kanaaf qee sana hin miidheegfata qalama isaa hin dibata hin ijaaraa sanbadduraa yoo ilaaltan doktoriin profeesariin paayiletiin mana sana ijaaraa qalamii dibaa hin miidheessaa marga haamaa abaaboo dhaabaa waay kan saati ulfina saati ijoollee isaa barsiifachuun qeesaa eeggachuun qabeenya isaa horachuun ofii nyaatee ijoollee barsiisee ijoollee isaatiif dhaala dhiisee du'uun dirqama isaati rugged individualism individual sphere of domain jedhama kanaaf biyyichi qulqullaadha maazagaajaa cimaa waan qabuuf miti poolisii waan cimaa waan qabuuf miti individual responsibility isaatu cimaadha har'a waan tokkoon isinitti labsa mataa keenyaan qeef mana keenya irratti gooftaa taane akka jiraannuuf waaqaa gaditti itti gaafatama fudhannee akka jiraannuuf isa kana barbaada waaqayyo kunin taa warri jettan ameen jedhaa individual boontee akka jiraattuuf boontee koortee mirga keef daangaa kee lafa keef mana kee maatii keef haadha manaa kee ijoollee keetiif qeeqee eegsifatte hiyyumaan utuu hin saalfatin sinfinnaadhaan utuu hin saalfatin mandara kana keessaa margi kee hin haamamne yoo ta'e bilbilanii himu dhufee si gaafata maaf hin haamtu marga kee siin jedha maaliif ollaa fokkisiiftee siin jedha biyya kooministiitii inni kun yoo hammate inni kun yoo hin hammanne inni sun yoo hin hammanne dhimma kee hin daawam yoo barbaade galgala qoshaashaa mana kee irratti gatee bula rugged individualism maaliifan achi dhaqe develop work ethics ishee jettu gaa jala naamuraa ethics isheen jettu jecha afaan Giriikii ethos jedhurraa dhufe ethos jechuun sarara kee keessa fiiguu jechuudha sarara kee keessa ollaa keessaniin sarara kee keessa fiigeedhaani gaashaa meetti bobo'aati sarara kee keessa amma kan nama baay'ee rakkisu sarara isaa keessaa ba'ee fiiguudha warri mul'ata qaban sarara isaanii keessa fiigu sarara isaanii keessa fiigu bar tokko rakkoo biyya kana keessaa hiiknaa hin mari'annaa kan jedhu walga'ii tokko qopheessanii Oslootti kanaaf Itoophiyaa keessaa namoota bebbeekamoo 12 mootummaan Ameerikaa fi mootummaan Noorweey walitti waame Oslootti walga'ii kaase
Ameerikaadhaanis na waamanii turan. Asii namoota adda addaa waamaniiru daraartuu tulluu kan jedhamtu waamaniiru. Beektu ta'een beeku daraartuu tulluu beektu laata. Daraartuu tulluu kan jedhamtu walga'ii sana keessa jirti. An Ameerikaa irraa dhufee warri kaan immoo biyya kana irraa dhufanii Awurooppaa irraas kan dhufan jiru Osloo irratti gaafa walitti qaban barbaadeen daraartuu bira dhaqee taa'e. Tokkoffaa maqaan keenyas wal fakkaata. Lammaffaa afaan haasa'uunis dheebodheera wajjiniin haasa'uu dandeenya. Daraartuu si'a jalqabaatiif an argii gaaffii tokko gaafadhe. Daraartuu. Dhoksaan fiigicha moo'uu maalinni jedheen. Gaa namni furdaan hin fiigu jettanii yaadinaa gaa. Dhoksaan fiigicha moo'uu maalii jennaan waan sadii naan jette. Tokkoffaa utuu gargar hin kutin leenjii hojjechuudha jette training. Train of gochuudha jette. Isa sila skill development jenne. Skill development. Accountant yoo taate sadarkaa lammataa hin hawwin. Doktorii yoo taate sadarkaa lammataa hin hawwin. Naggaadee yoo taate sadarkaa lammataa hin hawwin. Sadarkaa meeqaffaa? Mee tokkoffaa jedhame. Hirkadhaatii tokkoffaa jedhame. Tokkoffaa jedhame. Ofirratti raajaa ijoolleen keessan, manni keessan, biyyi keessan, dhaloonni keessan, qeen keessan meeqaffaa? Irra deebi'aa jedhaa. Never dream for a second place. Prepare yourself. Wherever you are, be the best. Be the best. Number one. Daraartuun tokkoffaa leenjii gargar hin cinneedhaan jette. Sadaffaa lammaffaa noo ennaan furdinaa nyaataa ba'aa ofirraa harcaasuudha jette. Waan ba'aa sitti ta'u hundumaa ofirraa harcaasu. Foonni kee, ba'aan kee, yaada kee, qalbii kee irra waan ba'aa sitti ta'e hundumaa harcaasuudha jette. Sadaffaa noo ennaan sarara kee keessa fiiguudha jette. As galgollaan achi gollaan fiishkaa afuufee meedaa keessaa baay'isiin jedha. Sarara kee eegeedhaan ollaa keessaniin maaloo. Hojii namaa keessa, oduu namaa keessa, dhimma namaa keessa galiin. Bar tokko namni tokko dhiifama na gaafate. Dub jedhee namni guddaan boo'ee dhiifama naa godhii luba Dooktar Gemechis dhiifama naa godhi naan jedhe. Maal na goote maalli lafati hin jirretti. Tuti waa tokko naan godhin, tuti waa tokko naan hin jedhin. Nama tokko wajjiniin waa'ee kee waan hamaa dubbadde. Booddee garuu afurri qulqulluunis yaadi koos boqonnaa na dhoowwate. Dhiifama naa godhi maaloo naan jedhe. Hin beekoon namicha sana. Argee hin beeku, wajjin haasa'ee hin beeku. Inni garuu bulleessee daagujjeessee haasaadhaan na tumeera namicha tana wajjin. Erga na tumee booddee immoo afurri qulqullinusuma tume deebise. Deebisee immoo dhiifama na gaafate. Sarara kee keessaa hin bahin jedhaanii maal ollaa keessan. Namoonni mul'ata qaban hin fiigu. Namoonni mul'ata hin qaban immoo hin qabne immoo namoota fiigan rakkisu. Hundumtuu hojii qaba. Warri mul'ata qaban hojii qabu. Warri mul'ata hin qabne hojiin isaanii warra mul'ata qabu rakkisuudha. Nama rakkisin. Ofiis hin rakkatan. Waa'ee namaas hin yaadinis hin yaadda'inis. Fiigi sarara kee keessa. Work ethics jechuun ethos jechuun run within your line jechuudha. And complete your mission.